Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn the first 20 of the most common 100 words in English. Kutaa irraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu jechoota digdamman akkaan barbaachisaa ta'ee fi guyyaa guyyaa keessatti akkaan nu fayyadu barachuuf deemna jechuudha. Jechoonni digdamman kun akkuma beektan kutaa darbe keessatti jechoota kurnan jalqabaa barannee turre, kutaa irraa kanaan immoo jechoota kudhan kan biraa waggaa baranne waliin jechoota digdamman barannee jirra ta'a jechuudha. Waliin jechoota digdamman jalqabaa barannee jechuudha. Okay? These are very important words that we use every day, you know. Jechoonni dhibban nuti barachuu deemnu kuni jechoota hasawa guyyaa guyyaadhaan godhamu keessatti akkaan nu barbaachisuudha jechuudha. Okay? If you know these 100 words, you can understand more than 50% of daily English, you know. Jechoota dhibban kana jechuudha baratan taanaan parsantii yookiin immoo dhibbeentaa 50 kan ga'u jechuudha. Hasawa namni guyyaa guyyaadhaan godhu ni hubattu yookiin immoo dubbachuu irrattis rakkoo isinitti hin qabaatu jechuudha. Erga jechoota dhibban kana baranne booda jechuudha. Okay? So you'll see that in the future inshallah. So wanta nama jedhe kana erga jechoota dhibban kana baranne booda jijjiirama mataa keessan irratti isinuu ni agartu jechuudha. So wanni guddaan asirratti nu barbaachisu maali? Qalbii teessan jechuudha. You have to pay attention fully, okay? Qalbii teessan guutuutti deebisuudhaan wantoota asirratti wal ilaallu tokko tokko isaa notebookii keessan irra kaa'uu qabdu jechuudha. Hiikaa isaatii wajjin akkasuma deddeebitanii qayyabachuu qabdu jechuudha. So channel kanaaf yoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan akka viidiyoon biraa fuuldura isin dhuftu taasifadhaadha. Akkasuma viidiyoo kana like tuquudhaan eegalaadha. Namoota biraa kan akka keessanii barachuu barbaadu Ingiliffa jalqabarraa jechuudha. Kan beektan hundaaf yoo xiqqaate nama 5 ta'e 10 ta'e share godhaadhaa fi so amma gara waan irra dhufneef itti haasennu. Jecha 11 jirra jechuudha. Okay, jecha 11 namni tokko jalqaba irratti barachuu qabu isa kana jechuudha. Ingiliffa keessatti baay'inaan am yeroo jedhamu ni dhageenya jechuudha. Maal jechuudha laata? Am jechuun it is a verb to be dha. Verb to be jedhamuun beekamti. Verb to be warri jennuun is, are, am warra jedhamuun jechuudha. Isin he fi she dha wajji yoo deemtu singular subject warra jennuun jechuudha. Amin immoo I wajji deemti jechuudha. Namni tokko I jennaan ami itti aansuu qaba jechuudha. Okay? I jennaan am ka jedhu itti aansee fiduu qaba jechuudha. Hasawa waan inni hasawu irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Okay? Verb to be jedhamti. It is used with I jedha asirratti akka argitanitti jechuudha. So afaan keenyatti jechi gabaabduun tuni maal jechuudha laata? Hiikaa ni qabdi? Yes, ni qabdi jechuudha. Akka hasawa keenya keessatti yeroo takka dha jecha dha jettuuti. Fakkeenya wajji haa ilaallu. Fakkeenyaaf I am a student jedha nam tokko. I'm a student ka jedhu kana. Okay? I'm a student yeroo jedhu nam tokko yookiin I am a student ka jedhu. I'm a student yeroo jenne dafnee jechuu akkasii jennaa mitire. So ani barataadha jedha. Dha isii jettu tana hiika isii ta'uu danda'a jechuudha. Jechi amiin tun maxxantuu takka ta'a hasawa namaa kana iddoo banaa xiqqishoo takka cuftu jechuudha gabaabumatti amiin tun. Okay? Kan aayidhaa wajjin wal qabatee dhuftu jechuudha. Okay? Keessaafuu hasawa paastii hin ta'in waan darbe hin ta'in kan an akkasii an akkana jettee ati haasoftu sana isii cuftu jechuudha amii jechuun. I student in jettu jechuudha. Okay? Ani barataa jettee dhaabuun xiqqoo maali hima san hin gunne jechuudha. Ani barataadha hogga jette himni sun guutuu ta'a jechuudha. Okay? Inni itti aanu fakkeenya jechuudha. I am tired. Amiin asitti maali? Ani dadhabeeraa jedha. Asirratti immoo yoo amii irraa dhiifne akkam ta'a immoo I tired. Ani dadhabbii jechuu ta'a jechuudha. So ati dadhabuu kee hin ibsine jechuudha.
ani dadhabeera ka jedhu ibsuu hin dandeessu jechuudha aamiin hanga itti dhuftutti. Okay, inni biraa so isa kana akkamitti dafneenna I'm tired akkas jedhame I'm tired. Fakkeenya inni itti aanu kana jedha I am here ani as jira. So ani as jira jettee ibsuudhaaf amma hiikni jecha am jettu asirratti maal ta'uu isaati jira ka jettu jechuudha. Ani as jira achi jira boodarra nuti fayyadamnu tana hiika isaa argatti jechuudha. So akka afaan keenyatti dhaabbataan taatu hiikni isaati takka dhaa ta'uu dandeessi takka jira ta'uu dandeessi. Jiraan tun jiraachuu osoo hin taane anas jira achi jira wanni sun eessa jira maaliin jira jennaa miti wantoota sanii jechuudha isiin tun maxxantuu akkasiiti jechuudha tan jecha irrate. Okay, jecha osoo hin taane hima irrate ta guuttu jechuudha kan aayiidhaan wal qabatu tan guuttuu jechuudha. Okay, hir'ina isaa ta guuttu jechuudha. Okay, so waan darbe waan taane wanta amma yeroo haasoftutti wanta present yeroo haasoftutti jennaan am jechuu qabda jechuudha. I'm here anas jira achi jira I'm there. Okay, yoo waa'ee keetis ibsuu barbaadde ani gammadaadha jechuu barbaadde I'm happy. Yoo gaddaa taate ani I'm sad ani gaddaadha. Okay, I'm angry at you ani sitti aaree jira. Okay, jiraasanii jechuudha. So walumaa galatti hiikni isaa jecha dhaa fi jira jettuu fi akkas ta'eera maal ta'eera ka jedhamu kana jidduu jirti jechuudha hiikni isaa akka afaan keenyatti yoo ka deebisnu ta'e. Maaliif yeroo takka jechoonni gariin hiikuudha irratti ulfaataadha jechuudha afaan tokko irraa gara afaan tokko yaaduma isaa barraan akkas ta'uu isaatii jechuu barraan ni gahaa jechuudha. Okay, let's move to the other. Qatte aantu haa dabarru jechi 12ffaan nuti baruu qabnu maali is ka jettu jechuudha. Waan easy tanas barachuu qabna jechuudha. Maal jechuu is jechuun verb to be jennaan akkuma reefus jalqaba barreessiniin jedhe one of the verb to be dha isinis verb to be jedhamuun beekamanii jechuudha is jechuunis. Okay, used with eenyu wajji fayyadamna isi ka jedhu ofa beekudhaam. Pronounota sadeen kanaa wajjin fayyadamna jechuudha. Eenyu isaanis he is jettaa jechuudha. She is, it is jettaa jechuudha. Okay, hiikni isaa akkuma reefu dhaa kanaa fi jiraa fi waan akkasiiti jechuudha. Jarri verb to be jedhaman hiikni isaanii yeroo hundaa'uu takkuma jechuudha. Pronounota kamii wajji deemu ka jedhu qofa adda baafachuu qofa nurraa barbaachisa. Pronoun yeroo jennu immoo maal jechuudha bamaqa jechuudha. Bakka maqaa bu'ee waan dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf Muhammad namni jedhamu tokko hiidhaan bakka bu'uu danda'a jechuudha. Caalaa namni jedhamus hiidhaan bakka bu'uu danda'a. Isa jechuudha gabaabumatti. Okay, she jechuun immoo ishee jechuu yoo ta'e caaltuun bakka bu'uu danda'a jechuudha. Bakka maqaa nama sanii yaamtu she jettee deemtaa jechuudha. She is isheen akkasii inni akkasii jechaa deemta. Itiin immoo wanta nama hin taane fakkeenyaaf yeroo ni oowwa jechuu barbaadde it is hot jettaa jechuudha. Yoo qabbanaa'e yookiin qorree it is cold akkasi deemna jechuudha. So fakkeenyi wantoota amma haasaa jiru kana ifa nu godhu sadan kana jechuudha. Ka tokkoffaa maal jedha he. Okay, he is a teacher. He is a teacher yoo jedhamu tokko maal jechuu jira inni barsiisaadha. Dha ka jedhu nu kan jechuudha asirratti easy namaan tana. Yoon easy irraa dhiise maal ta'a he a teacher yoo jedhe himni kun irratti jechuudha. Inni barsiisaa yoo jette kam waan irratti jira jechuudha si agarsiisa. So barsiisaadha jechuu qabdaami. So saniifu is ka jedhu itti fiduu qabda jechuudha. Okay, isin jara kanaa wajji deemti ka jedhu baruu qabda jechuudha. He are hin jennu jechuudha ka ta'anii dhufu amma waa'ee aariiti waan ta'eef he are hin jennu she are hin jennu. Okay, it are hin jennu jechuudha. So maal jenna he is, she is, okay, it is jenna jechuudha. Okay, dafnee akkami jenna hima tokko yeroo barannu he is a teacher ja. Okay, slowly suuta yeroo jennu jechuudha. Saniifu yeroo naturally akka gartee namni normaala itti ja'utti yeroo jennu immoo akkam ta'uu qaba he's a teacher. His jenneeti he's a teacher. Okay, he's a teacher. He is a teacher in yeroo suuta jennudha jechuudha.
dubbata afaan kana biratti slowly yeroo jettu akkasi jettaa jechuudha. Garuu hasawa normaala isaan hasawan keessatti he's a teacher. Okay, nu biratti saffisa jennaan hasawa isaan saffisaan hasawa waan jennuuf saffisa osoo hin taane wanni sun maali? Akkuma natural akkaataa uumamaan namni itti hasawutti isaan hasawu jiran isaaniif uumama jechuudha. Normal jechuu isaaniif. So he's a teacher. Okay, inni barsiisaadha. Kan jedhus akkasitti viidiyoo tana dhaabaadha. Jechaa deemaan isin jedha. Isatti aanuuf okay, yoo dubara ta'e she jenna ishee jechuudha. Bakka maqaa namaa dhoofnu Khadijaa yookiin immoo Jamiilaa jechaa idda deemnu. Okay, jechuus ni dandeenya beekaa. Jamiilaa is happy yoon jedhe isheen Jamiilaa jedhamtu gammadduudha jechuudha. Akkas jechuurra she's happy. She is happy. Suuta yeroo jennu akkana jennee mire dafnee yeroo jennu she's happy. She's jedhaati happy itti guutaa. She's happy. Isheen gammadduudha. Ka jedhamu kan naa jedha jechuudha. Mahiikaan jecha easy dhaatun. Okay. Isa itti aanuuf wanta naman taaneef it is okay hot. It is hot ka jedhu ho'aadha jechuudha. So naturally haa jennu saffisaan haa jennu yookiin immoo maal jennaan it is jennaan it is hot. It is jedhaati hot ka jedhu itti gabaabumatti. It is hot. Ho'aadha. Maaltu ho'aadha? Waan ho'aa teessan immoo ho'aa teessan siifi namichumatti dubbattutu beekaa jechuudha. Tarii shaayii ta'uu danda'a. Tarii immoo waan biraa takka tan ho'u takkaan bakka buutee jechuudha. Itiin tun bamaqa yookiin immoo bakka maqaa sanii buutee jechuudha. Okay?